irra hedduun keenya jireenya keenya keessatti gammachuun qabnu. Waan qabnutti gammaduu caalaa tadhabnee fi tanamarratti agarreerra gammanna. Osoo nama san taane jenneeti uumaa rabbiin nu badhaase firratti uffanna. Seenaan tanaan booda isinitti himu kana eega dhageessan booda warri ilaalcha akkanaa qabdan ilaalcha keessan akka jijjiirrattan shakkiin qabu. San dura ammoo YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoon haareenii gaafa dalagamu akka isin bira ga'u taasisaadha. Galatooma. Gaaf tokko harraageesseef jibbee akkasumas jireenya isaatti gammachuu hin qabne tokkotu ture. Harraageessi kun jireenya isaatti gammachuu akka hin qabaannee fi ifitti amanamummaa akka hin qabaanne keessa taasise halluu qaama isaati. Akkasumas ammoo gurraachoomuu isaati. Gaaf tokko ammoo harraageessi kun miira mufiitiin yookaan aaraatiin damee mukaa tokkorra taa'e jireenya isaa qeeqaa jiraata. Tanumaa tana jidduu damee mukaatirraa yoo lafa gammillatu hayyuu dubbii jabduu furuudhaan biyya keessa beekamu tokko lafatti arge. Qacaayaa mukaa jala taa'u. Innis kallattiidhaan hayyuu kana bira qubate. Hayyuun kunis fuula harraageessa kanaatirraa aaraa fi miireef jibbiinsaa dubbisaati maal taate jee gaafate. Harraageessi kunis ni deebise. An akkaataa uumama kiyyaatiin aaraan qaba. An gurraacha. Namni hundi na jibba. Namni hundi firraa na ari'a. Tanaaf anis if jibbee if ajjeesuudhaaf hawwuttiin jira jee hayyuu kanatti himate. Hayyuun kunis eega dhaggeeffate booda rakkoon ta'e tana eega taateefu uumama jaalatamaa akka taatuuf akkasumas akka if jaalattee jiraattu siin taasisaa. Jalqaba garuu waaniin an godhisiin jedhu godhii jeen. Harraageessinis akkaan if jaaladhuuf maaliin godha jee ammaas gaafate. Hayyuun kunis deemiitii daakkiyyee dubbisii koottuu jeen. Harraagoo akkuma dhaqeen daakkiyyee adii bishaan daa'itu arkee way silaayin daakkiyyee tana ta'ee jechaa if keessatti hawwa daakkiyyee ati uumama addunyaarraa bareedduudha. Uumamni sirra gammachuu qabu hin jiruu miti jee gaafate. Daakkiyyeenis anis osoon paaroot simbirroo jaamtuun arkiniin dura bareedduun ibsaa ture. Gammachuun qaba tures. Garuu ergaan paaroot argee as uumamni bareedaan halluu bareedaa hedduu qabu. An halluu takka qofaan qabaawee halluu hedduu uumamni bareedaan qabu paaroot akka ta'ee fi gammachuuta qabduus isii ta'uun hubadhee jetteen. Harraageessinis paaroot laaluudhaaf imalatti fufe. Paaroot agarraanis paaroot ta'uu hawwe. Halluu bareedaa nama booji'u ta qabdu. Ati uumama hundarra gammachuu qabuumii je'eti akkuma daakkiyyee gaafate san paaroot gaafate. Paaroot ni deebifteef. Uumama keessaa kan na caalu hin jiru gammachuun qaba ture. Haa ta'u malee namoonni sababa sagalee tiyya kiloolee jaallataniif mana keessatti goomoo jaaranii na ugguran. An bilisummaan qabu. Saniifuu uumamni gammachuu qabu kan bareedinaas qabu piikookii jettee himteef. Gara piikookii malee waan hundarra addaa isii tana biratti arge. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman itti yaa'anii daawwatan. Piikook waliinis suuraa ka'an. Iddoo garagaraatii namoonni dhufan. Hoggaa kana uumamarraa gammadduun isii tana. Namni akka ana jibbu isii baay'ee jaallata. Itti yaa'ee daawwata. Jechaa akkuma jara kaanii piikookis gaafate. Ati uumamarraa gammadduudha jedheen. Piikook gadditee akkas jette. Namoonni baay'een ati na biratti argitu kunniin na miidhu. Baallii kiyyanarraa bubuqqaasanii mana isaanii ittiin faayu. Yeroo kana ammoo baay'ee na dhukkuba. Bararuu hin danda'u. Osoon guyyaa tokko harraageessatee bilisummaan socho'ee baay'een gammadaa jechaati miira gaabbiitiin itti himte. Dhumarratti harraageessi kunis hayyuu duraan isa erge biratti deebi'ee yaa hayyuu kiyya ani eenyummaa kiyya jijjiirrachuu hin barbaadu. Harraageessateetiin bilisaan jiraadha jeen. Gammachuudhaanis bararee biraa deeme. Guyyaa sanirraa kaasee uumama lafarraatiin if madaaluus ni dhiise. Egaa daawwattoota keenya seenaa tanarraa waan bartan koomeent irratti nuu barreessuun dagatina chaanaala keenya fooloo godhaa. Galatooma.